daraa Oromummaadhaa dirqama Oromummaadhaa sheer gootanii qooddanii akka waliin geettan barbaannaa gama kiyyaan yaadicha abbaa isinii dhiyeessee fedhii abbaan qabu ilaalcha akkamii akka qabu namoonni ilmoon irraa waa ta'e miti akka Oromoo tokkootittu quuqama guddaatu namatti dhagama isa abbaa kana dhiisaa jechuudha. Biyyoota adda addaa kana keessatti waan addaatu jira namoonni gariin taatee kana awwaaluudhaaf katattaafataa jiru biyya irraas ta'e biyya adda addaa keessas ta'e warreen ukkaamsuuf dhoksuuf waan barbaadan akka awwaalamtu gochuuf illee kanneen hawwii qaban jiru garuu ammoo inni kun hin danda'amu maaliif iyyuu otoo abbaan hayyaman goone otoo abbaan isiidhaa jiru otoo abbaa waan gaafatin hangammaatti maqaan fuul miidiyaa kana gubbaatti deddeemaa jiru maqaa hilwaadhuma jedhuun hilwaa qo'e jechuun toora miidiyaa isiitiin kan beekamudha garuu akkasii miti isiin ammoo Aamuun Isaa Ahadan Mahammadi hangammaatti Isaa Ahadan Mahammad kun irraa awwaalamee irraa haqamee jira yaa ummata keenya yaa Oromoo wanti kun gaariin ta'u abbaa nama dhalche utoo abbaan jiru nama haqanii maqaadhuma duwwaa ofii isaaniitiin moggaasanii maqaa kanaan deemu gaariidha miti mee hundumti keessaniyyuu abbaan maal akka jedhu wajjin dhaggeeffannaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mee sagalee teessan sirriitti ol fuudha namoonni addunyaarra jiran miidiyaadhaan isin hordofaa jiran taatee kana wal dhahee wal dhibdee guddaa uumee jira jalqabatti mee isin eenyu jedhamtu? Isaa Ahadan Mahammad. Isaa Ahadan Mahammad jedhamtu dhaloonni keessan? Dhaloonni yaa Dadarii Laga Muumichaa. Dadar Laga Muumichaati tole hilwaa yookaan ishee mucayyoo teessan tana biyya Jaarmaan keessa jirtu maqaan isii ganamee ganamaadha isin biratti kan isin baaftaniif eenyu ture? Aamuun Isaa Ahadan Mahammad. Aamuun Isaa Ahadan Mahammadi eessatti dhalatte? Sanaatti dhalatte. Turtii waggaa meeqaa booda gama biyyaatti isin biraa deebite? Amataa sorbama kudha jaani keessa eegaan almaat deebise. Eega gama biyyaatti deebite. Ayyee. Tole Aamuun Isaa Ahadan Mahammad intala teessanii haati manaa teessan haati Aamuuniin deesse maqaan ishii eenyu? Atiqaa Ibrahim Mahammad. Atiqaa Ibrahim Mahammad. Dhaloota anoo isiin? Isaa Qooyi. Isaa Qooyidha. Tole Aamuun gaafa gama biyyaatti deebitu eessatti deebistan? Warra keenyatti hin deebisu obboleessa kiyya biratti. Warri keessan eessa jiraata? Dadarii Laga Muumichaa. Dadar Laga Muumichaa baadiyyaadha moo magaalaadha? Baadiyyaa. Okay baadiyyaadha. Erga isiin tuni Aamuun yookaan hilwaan gama biyya Jaarmaan deemu isin waan quba qabdu qabdanii? Waa takka illee waan qabu oduu deddeemtuun baatii jaaduratti yoon ta'e deemte jechuudha malee waa takka quban qabuuti. Sagalee keessan sirriitti ol fuudha akka isiin biyya alaa deemtu baatii jaadura dhageessanii garuu saniin achitti waan biraa waan quba qabdan hin qabdan. Tole amma isiif rabbi rahmata haa godhu taajuun shurrubbeedha isii tana jaartii godhachuu hoo yookaan isii tana kaadhimachuu fuudhuu waan beektan qabdu. Waa takka illee hin beeknu taajumaa ajjeeseetti matti malee isii tanaas isii san ta'uu anis hin beekne anis hin beekne isii matanaa ta'uu haadha isiitii fi inni kun fira ta'uutiin isaa walii kannuuf fuudhee miyyoo siya ta'uu beekee. Taajuu fi haati hilwaa. Haati hilwaa. Firooma shanyiidhaa qaban. Firooma shanyii qaban. Firooma akkamii qaban? Firooma gosaa qabanii ilma eessuma isiiti. Ilma eessuma isiiti. Tole mee waan ta'e hundaa'u rabbiin nagaa haa buusu ammaaf isin akka yaaddanitti akka fedhii keessanitti kan isin barbaadan du'a mucayyoo teessanii tana biyya Jaarmaan keessa jirtu keessaayyuu Oromoota biyya Jaarmaan keessatti argamaniif maal dhaammattanii maal jechuun barbaadan mee akkamitti yaada keessan ummata sanaan gaachuu feetan? Sirriitti mee sagalee keessan ol fuudhaatii ummata kana dhaggeessifadha. Wanni ani ummata Jarmanii dhaamuu danda'u du'a miyyoo xiyyaa tana osoo abbaa qabduutti awwaalamee jirra shira oofuuf shiraaf walittummaan kan kun shiratti inni awwaalaaf deemanii kun osoon an jiru ana ukkaamamee abbaan miyyoo dhale osoo jiru dhiinni abbaa qaba shirri oofan suni deemanii awwaaluus jecha kiyya achitti akkallee akka hin dandeenye isaanummaan ilmaan Oromoo achi jiru
waan kana ilaalanii akka ilmoo isaaniiti. Egalee karaatti gartee biyyummatti naa galchanii Oromiyaa keessa naa awwaalan. Naa godhuun fedhii keessanii jechuudha. Akka mucayyoon isaanii tun tan biyya Jaarman keessatti duute fedhinnaa isaan kan qabanii jiraa dhabee du'aa dhabuun qabu gama biyya kiyyaa Oromiyaatti akka naa deebituun fedhii qabaa jechaa jiru. Namoonni tokko tokko waan kana dhiisii isiniin jedhaa jiru. Waan kana jalaa dhaabbadhuu irraa hafii jedhaa jiru. Isin ammooyyuu waan kana maaliif irraa dhaabbadhuu jechuu barbaachise namoonni tokko tokko wanti irraa dhaabbadhuudhaniif namni abbaan ilmoo isaa irraa hafuu waan hin danda'amnedha kun. Uummanni Oromoodhaa waan hojjetan keessatti waaqa sodaadha. Kun safuudha. Ilma namaa kan jiruu miti du'aa irratti dhiichisuun ilaalcha biraa namaaf qabaachuun boruu keessa Rabbi biratti maal kaayyattan? Mee abbaan otoo jiruu abbaa kana haqxanii dhabamsiistaniituma akka waan hin jirreetti moggaasa maqaa biraa keettanii kan ittiin deemtan abbaan ammoo bakka sana isiniif hin jiru. Fedhiin abbaadhaa du'aa ilmoo tiyyaa dhabee jiraa ilmoo tiyyaa dhabee du'aa ilmoo kiyyaa dhabuun qabu. Biyyoo biyya kiyyaa Oromiyaa naa haadhan dhamtuu jechaa jira. Inni kana kan dhaammataa jiru keessaayyuu lammiilee Oromoo biyya Jaarman keessatti argaman kan naannawaa mucayyoo sanii jiraatanii fi Awuroopaanota garaagaraa keessa jiraatan. Firoonni isaatis biyyoota adda addaa keessa jiraachuu danda'a. Biyya Jaarman taate biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti argamuu danda'a. Nama Isaa Adam Muhammad jedhamu kunis waan kana akka isaan isinitti dhaammataa jiranitti irratti hirmaattanii jiraa ilmoo tiyyaa kan dhabamte du'aan isii kun akka gama biyyaatti deebitu isiniin jechaa jiru. Sagalee dubbiidhaa hedduu isaanillee kan harkaan ciccite sababa gaddaan liqinfamuuti. Gamanumaan keessaayyuu mee al tokkoon itti isin deebisa. Kaayyoo kana keessatti taateen kun maaliif akka ta'e waan hubattan qabdu? Waan akkata hin beekne waan ta'e waan ta'e kana waan irraa beektan hin qabdan. Hariiroo kanatti eega taateen kun ta'e eega mucayyoon lubbuu ishii dhabdee haati mucayyoo kana waan isin dubbiste yookaan waan ergaa kana mucayyoon kun harka namaatiin duu waan isinitti himte hoo jiru? Tokkollee natti dhoyfameetuma jira dhoysaniiti akkanumatti awwaalaniituma dhoysuma jiran malee anu hin beekne ilmoo isii tagartee na dura qabdu jira sanatti osoo nan sanaa keessa jiruuti ilmoo isii sanitti du'a himtee hanga abbaan achi dhalee achitti dhoyfamee galee. Eege bubbultee guyyaa meeqaan tam teenye mi'iyyoos yaa ta'uu taajuu tunis fira isii ta'uu isaan isii itti kannuusiitiif akkasitti ilmooti yaa ta'uu beeke. Addaan baafadhe malee tokko wanni isin asitti dabaltee wanni nama kiyyatti dabaltee hin jirtu ukkaamamtee gartee isaanummaan awwaalanii eega gartee itti awwaalamte booda hoggaanaan ilmoo seetee hoggaa waan kuni gartee akka gartee ilmoo isa qabdaa jechuun maqaa biraatiin awwaalamtee ilmoo abbaa qabdu osoo nan dhalee guddise affaadhaan sanaa keessatti kofoollee itti gurgure narra darbitee biraa deemte ilmoo tiyya bakka bu'anii alagaan ilmoo tiyya bakka bu'uun ilmoo tiyyaa dhiiga kayyaa Oromoo qabaa sanyii tiyyaa qaba Oromoo guutuu qaba alagaan bakka buutee Somaalii taatee taanii ol qobbaa taatee bakka bu'uu naan dandeettu ilmoo tiyyaa abbummaa qaba. Tole uummanni Oromoo addunyaa irra jirtan ni dhageessu yaada abbaan dubbataa jiru keessaayyuu Oromoonni biyya sana keessa jirtan dirqama kana akka bayattan isiniin jechuu barbaada. Akkaataa dubbiin itti ibsamaa jiru ammoo abbaan haadha Hiluwaa yookaan Aammuun irraayyuu hin dhageenye. Haati Hiluwaa yookaan Aammuun akka lubbuudhaan addunyaa kanarra boqotte yookaan darbite waan abbaa warra isii kanaatti yookaan abbaa Hiluwaa yookaan abbaa Aammuunitti Isaa Adam Muhammaditti waan himtellee qabdu dhoksaadha qabuu jechaa jiru kuno isaan irraayyuu hin dhageenye. Isin akkuma isin dhageenye kana maatiin keessanoo ka biyya jiru isaantu haadha manaa teessan tanaatu itti hime moo dhagahanii jiru waan kana? Waa kana miidhummarraa waan mata deemtu kana miidhummarraa footoo isii waan biraa deemte inni beekanii
ta'an malee isiirraa waan hin dhagahan jettu dhoofamtee deemni. Maatii keessan ka biyya jirullee dhageessiflee isinillee dhageessifne. Tole amma akka dubbatamaa jirutti namoonni tokko waan kana awwaaluuf dhoksuuf hiixataa yommuu jiraachuutu mul'ataa jira. Asuma sanaa keessatti illee mallattoo adda addaatu mul'ataa jira. Wanti mallattoon adda addaa mul'ataa jiru kun akka taaziyaa taa'uu isin booddeetti waan adda addaa jechuuf shaakalamaa fiigamuu jira. Isin waan kana irraa hoo waan beektan qabdu. Tokkollee waan irraa qabdu. Isin boodatti godhamaa jira. Numa booda deemaati maa akkuma nama hin jirre ilmoo abbaan qabnee abbaan qabdu ilmoo abbaan qabneetti godhu jiranii awwaalanii halaata. Awwaalanii dhoofsaniituma ilmaa achitti numa cinatti magaalaa takka keessatti taaziyaa ta'an. Tole dhagaa jirtu wanti hangammaa ta'amaa jiru kun waan nama dhibaati ajaa'iba otoo abbaan jiru haluu haquu dhoksuu ukkaamsuu maqaa ofiitti moggaafatu yookaan akka fedhinnaa ofii gochuu waan barbaadan murteessuu jirmiti du'aallee sadarkaa nyaachuuf gurgurachuutti yeroo hiixamaa jiru mul'ataa jira. Fuul miidiyaa kana gubbatti kan argaa jiru waan nama ajaa'ibsiisoodha. Keessaayyuu inni namni Taajuu Shurrubbee jedhamu weellisaa sirboota afaan Oromootiin sirbee ture. Sirboota isaa sana keessatti deddeebisee akka waan maqaa bisiitii waamellee maqaa adda addaatiin yaamellee akka waan isii tanaatitti illee namoonni yeroo ibsan jiru fuul miidiyaa kanarratti kukkutanii fidan. Garuu akkas miti hilwaa yookaan aammuun mucaa amma suura isaa wajjin ka'e sana akka ka isiin taane ragaaleen dhiyaatanii jiru. Ragaan kun ammoo Masrii Kaayiroo keessatti kan mul'atedha. Mucaan kan irraa dhalate akka jechaa jiranitti nama Kiimiyaa Ziyaad jedhamtu irraayi ishee sana ammoo biyya Kaayiroo keessatti gatee daa'ima kana fudhatee baharaan gama biyya Jaarmaaniitti imaluu danda'ee jechaa jiru. Inni sun ta'eera san booddee ammoo hilwaa yookaan aammuun sadarkaa jaalalaa fi gaa'ilaa keessa seenamee wal fuuchuun danda'ame. Erga wal fuudhamee booddee sadarkaa ajjeechaatiif wal saaxilame. Arra ammoo kan mul'ataa jiru, kan argaa jirru, kan dhagaa jirru. Inni du'e sun maaliif du'een haftee, inni du'e sun maaliif dhabameen haftee, rakkoon inni isii tan ajjeesuu danda'e maaliif hin dhabamtee, isheen tun eenyurraa dhalatteen haftee, abbaan isii, firri isii, aanaan isiidha, gosti isii otoo hin barbaadamin arra mucaa maqaan isaa Gadaa jedhamu kan inni itti moggaase Gadaa Taajuu Shurrubbee kan jedhamu moggaasa maqaa isaa hadaraa rabbii jedhaati. Mucaan isaa biyyoota Jaarmaan keessatti faranjiidhaan fudhatamuuf jira. Akka faranjiidhaan hin fudhatamne Gadaan ilma keessanii guddisaati akkas godhaa jechaa jirtu fuul miidiyaa gubbaa nutti fiddanii. Erga Gadaan ilma namaa ta'ee kan jaallatamu taate hilwaan yookaan aammuun muka irraan dhalanne waan qaanyii, waan jibbisiisaa, waan nama aarsu dalagaa jirtu. Erga Gadaan mucaan kaleessa dhalate, haadha biraa irraa dhalate, hilwaan tun kan abbaa biraa irraa dhalate, abbaan haqamee, abbaan du'ee, dhabamee, duwwaa ta'ee keessaa darbamee, arra namichi nama ajjeese, namichi yakka dalage, bilisaan mana hidhaa keessa taa'ee ilmi isaatis fuul miidiyaa kana gubbatti dhaadheeffamaa jira. Inni lubbuudhaan jiru dhaadheeffamaa jira. Namni lubbuudhaan jiru rakkoon qaboomaan ta'u isiin duute tun maalitti jirti? Nagaan mana isiidhaan arganne, abbaa dhiyeessitanii fedhii abbaadhaan gaafanne, abbaa isii kanaas hin baafne, eenyummaa abbaa waliin ibsuu hin dandeenye. Hanga ammaatti kan isin ibsaa jirtan ilwaa tan feesbuukaa gootanii jirtan. Warreen daldala miidiyaa gubbaa oofaa jirtan small businessiin keessaayyuu hilwaa kan jedhu suuraa qofaan deemaa jirtan. Suurichi kun ammoo maqaa daldalaa biizinasa kanaatiif isinii tolee jira fakkaata. Dhugaa baasuudhaafitti illee deemaan jirtan fakkaatan. Amma gama dhugaatti baasuu yoo isin barbaachise ta'e kaleessa lakkoofsi abbaa isinii maxxanee ture, suurichi abbaallee isinii maxxanee ture. Har'a ammoo viidiyoo tamsaasa kallattiitiin kun abbaa akkuma argaa jirtan Isaa Adam Mahammad nama jedhamu dhalootaan baa Oromiyaa Dadar ganda muummichaatti nama dhalateedha. Isheen tun ammoo hilwaa yookaan aammuun nama Isaa Adam Mahammad irraa nama dhalateedha. Facebook irraa kan dhalattee miti. Daldala du'aatiin kan oofamuu miti. Dhugaa mucayyoo kanaa baasuuf haqa abbaa gaafachuu, fedhinna abbaa eeguu, abbaa isii kanaas dhiyeessitu isinirra jiraata. Gadaa yeroo akkan duune, akkan rakkanne, akkan beelofne, akka haadhaan wal qunnamu nuun jettan ishee tanaafoo maali yaaddan? Ishee duute tanaaf. Kanaafuu mee al tokko
dubbii kana keessatti waa'ee sirna gaafii gadaa jidduu jiruu fi akkaataa ilwaa yookaan aamuun abbaan isaa Adam Mahammad namni jedhamu kun ilaalchota akkamii akka isin qabuuf akkamitti akka isin ajaa'ibsifatu ani hin beeku. Rabbi sodaadha ummanni Oromoodha rabbuma keessa sodaadha walumaa galatti ilma namaa hin dallalina abbaa naqina abbaa irraan dhabamsiisina kun abbaan kanaadha abbaan isii jira osoo hin taane du'aa isii barbaadaa jira. Keessaayyuu mee Oromoolee waliigalaa irratti akka isin Oromoo waliigalaatti akka Oromoo tokkootti intalti tun intala Oromooti Rabbiin gudeeda keessan keessaa baasu malee ilmoo Oromooti akka Oromoo tokkootti akka Oromoo addunyaa irra jirtuutti maal dhaammattan? Kuni annaan bal'oo ilmoon keessanii ta'u Oromooti ilmoon taa'usaati akkuma gartee wanna akkuma namni itti gartee walitti gargaarsaa wajjii ilmootiyyaa wanna ilmootiyyaa jirtuu dhabee du'aallee dhabuu hin danda'u biyyatti akkanaa galchan hin barbaada Oromiyaa keessatti kana awwaalan. Tole kunooti abbaa kilwaa yookaan aamuun jirtuu isiitii miti du'aa isiitiin barbaada. Du'aan isii biyyatiyyaa Oromiyaatti akka naa deebi'u reefkisiidhaa barbaada jechaa jira. Gamanumaan mee ittiin isin deebisaa ulaagaalee hedduu jira. Mucayyoon tun gaafa biyya kanatti dhalattu biyya Yaman magaalaa sanaatti dhalattee gaafa dhalattu unkaa yookaan saartifikeetti waraqaa ragaa dhaabbata UNHCR kanarratti ulaagaa waan achirratti isii tana guutan qabdu. Ni jira ammallee komiteera ugaadhaan raqama sanii ugaadhaan isiin ol baatii bitaagaa jirti bitaagaa ijoollee. Mee galmee lakkoofsa faayilii aamuun keessatti argamuu dandeessu yookaan isheen tuni itti beekamtuun dhaabbata UN kana keessatti galmee lakkoofsa sanaa ni beektu? Mee lakkoofsi sun meeqa? 1,028 raqamni isii kana gwaadhaanii isa Adam gwaajanii dhawan maqaan isii gabbaa Hayaatii fi ijoollee lama Hayaatii fi Aamunii Asbaa. Tole dhagaa jirtanii kunooti galmee saartifikeetii yookaan waraqaa baqattummaa RIF riifuujii kan jedhamu kanarratti illee isheen tun akka sadarkaa koola galtuutti abbaa jalatti galmooftee turte gaafa galmooftu sana maqaan ishii eenyu ture? Aamuun Isaa Adam ture. Galmeen lakkoofsa saartifikeetii kanaadhaa kan ittiin beekamu galmeen isaan jalatti argaman kan obbo Isaa Adam Muhammad jalatti argaman galmee lakkoofsa 128 Isaa Adam Muhammad kan jedhamu dhaabbata UNHCR keessallee jirti aamuun. Arra immoo duwwaadhaa miti galmee kana keessaayyuu koominiitiin uummata Oromoo biyya Jaarmaan keessa jirtan kanneen dhaabbata UNHCR'tti hariiroo qabdan itti dhiyeenya qabdan dhaqxanii waan kana sossoosuu dandeessan galmee lakkoofsa kanaa qabattanii maqaa mucayyoo tanaa cheekii godhuuf liistii jalaa baasuu ni dandeessan. Galmeen kun ammoo kan ishiin jalatti argamtu 1,028 galmeen isiin jalatti waamamtu ammooyyuu Isaa Adam Muhammad nama jedhamu jalatti kun abbaa isiiti kana jalatti argamti. Mucayyoon hanga sadarkaa kanaa keessa jirti. Abbaan haqamuudhaan qabu, abbaan dhabamuudhaan qabu. Joo har'ammoo kan kana haqxan taate Oromoon boru deebisee kan biraatis akkanumatti si nyaata, akkanumatti si ajjeesa, akkanumatti si gurgurata. Du'aa kee gurguruun isaa waan sirraa nafneedha. Firri firoomoo osoo hin taane bara boodaa kanatti maallaqni maallaqoomatti hiriyoome fakkaata. Addunyaa bara torba jijjiiramtee fi biyya lafaa tana tallaaqamte keessa seennee jirra fakkaata. Hangammaatti dhugaa namoonni barbaadaa jiran lakkoofsaan namoota muraasaadha. Haltoonni ammoo dhugaa kana dhoksuudha warri fedhan. Abbaa boodatti awwaaluudha kanneen fedhan. Otoo abbaan waa tokko murteessuu hin dandeenye akka abbaan hin jirretti fedhii abbaa tokko otoo dheegin otoo abbaa waan tokko hin gaafatin ilaalchaa fi kaayyoo abbaa otoo waan tokko hin hubatin ishee tana akka awwaaluuf namoonni dhiisi jechaa jirullee jiru. Gama keessootiinis ta'e gama bilbila harkaatiinis ta'e waan adda addaatu dhagaamaa jira. Isa kanachuun keessaayyuu firri firoomaan jedhu Oromoon keessaayyuu yeroo balaatii fi yeroo qalmaa uummata Oromoodhaa qabdu. Oromoo keessatti ammoo fira qabdu. Fira keessan keessatti akka dhiigaa tokkootti dhiiga keessanitti kan isinitti aanu. Wanti kun gumaadhaa miti lubbuu namaati. Haqa barbaadaartu maaliif akka duute hin beekamne du'aan ishii sun biyyatti naa deebi'u jechuun maallaqa naa kennaa jechuudha miti. Mee osoo isin waan kana dubbattanuu otoo isin waan kana addunyaatti waamicha gootanuu wanti kun haa godhamuu dhabu maal dhaamtuufi firoottan keessan biyyoota adda addaa keessa jiraniif ummata Oromoo dabalatee maal dhaammattan maal itti himtan maal dubbattume?
Anggama kiyyaan Sirriitti sagalee keessan kaasa. Anggama kiyyaan akkuma gartee miyyoon tun biyyatti naa galtuu na gargaaranii maan Oromoo kun ifaan ismaaf wal godhanii kumuutiin biyya alaa jirtu. Biyyoo tanaa sirra biraatti awwaalamtee jirti. Dhoofamtee awwaalee ukkaamsu jiranii akkasumatti isaanummaan ilmoota isaaniiti. Walumaan qabna. Akkuma isiin sun gartee awwaalamtu ammoo alagaan uummanni gartee ni awwaallaa isaa achitti awwaalla jedhee deemu ilmooti jarraa waa ta'an qaban ilmoo abbaatu dhiiga qaba. Kanaafuu gaafii walii goonee akkasitti isaanillee ilmooti akka ilmaan Oromoo alagaan fuutee hin awwaalle ilmooti gubbaa alagaan akkanuma hin dhaabbanne. Alagaan akka ilmooti harkumaanuu qabannee gubbaa dhaabbatanii waa takka irraan qaban isaan akka gurguratee isaaniitu ajjeesiise. Ilmaan Oromooti ka awwaalachuu danda'us ka muree murteessuu danda'us isin kachi jiru keessaa jarmar keessa ka jiru. Kamiyyuu wanti duuda keessa ka jiru. Ka muree murteessu na gaafatanii ilmoon teessan seenyaa miti. Tiyyaa mi'aan kophaan qabu. Waa takka wanneen kophaa qabu hin qabu. Ilmoon teessanii akka gartee reefki isiillee maaliif foon tokkollee maan taane kaafi gartee ciramee namni waan akkasiisan namarra dalaguun shira hijaa biraatiif akkas godhe malee hijaa biraati ta'e isin goosifte haadhaaf goosifte hijaa biraatiif akkas goosisanii halaas hijaa dur walirraa qabaniif akkas goosisanii mucaan akkasitti cicciruun sun ilmoo kukkutanii akkasitti gartee karaa baasuun sun foon tokko Shittoon takka biyyatti naa galtu lafa Oromiyaa keessatti. Ilmaan Oromoo kana takkitteen wanni isin dhaammatu. Mee asirratti uummanni Oromoollee akka waa hubatu, uummanni Oromoollee dhugaa jirtu akka irraa barachuu danda'u. Wanni kun isin duuba ta'ee mul'ataa jira dhugaadha wajjin argaa jirru. Haadhaan erga gargar yookaan wal hiiktanii addaan deemtanii waggoota hangam lakkoofsiiftanii jirtu? Mataa diidamee wayii. Uummanni Oromoodha kunoo dhagaa jirtu waan abbaa Iluwaatii fi haadha Iluwaa jidduutti taa'ame waan waggoota dheeraadha addaan turame jibbiinsi walii waan jiruuf waan abbaa kana haaluu haquu dhoksuun danda'amuu isaa nama shakkisiisu. Kanaafuu uummanni Oromoo addunyaa kanarra jirtan abbaan Aamoon kan isinitti dhaammate foon takkallee yoo taate isiniin jedhe. Foon takkallee yoo taate biyya kiyyatti naafaa galtuu ilmoon tiyya. Foon isii biyya Oromiyaa sanitti naa haa deebituu isiniin jedhe. Keessumaayyuu mee kanneen amma liivii kana keessa jirtan adaraa keessan sheer godhaa qoodaatii addunyaa kana wal dhageessaa isiniin jechuu barbaada. Dubbiin kun dubbii ajaa'ibaatu deemaa jira waan ta'eef yeroo kamuufuu rakkoo kamuu kan mul'atuuf deddeebisnee isinii dhiyeessuu dandeenya. Ammaaf ammoo yaadota jiru irraa gulaalaati kan isinii himaa jirru. Gama keessootiin lakkoofsi illee maxxanee ture. Lakkoofsa abbaadhaa kallattiidhumaan bilbiltanii akka abbaa isiillee dubbisuu dandeessan akka fedhinnaa abbaallee kun akkuma fuul miidiyaa kanatti finnee isinitti dubbachaa jirru. Ulaagaa ilaa filamee kaayyoo isaallee akkamitti akka waan barbaaduu fi fedhinnaa jireenya caalaa erga duute du'aa sana akka hawwaa jiru. Du'aan kun ammoo akka biyyaatti deebi'u Oromoo tanatti dhaammataa jira. Kuni garuu akka nam tokkootti bakka buutanii yoo laaltan akka ilma Oromoo tokkootti amaanaan tokko yoo isinitti kenname joon obboleessa kiyyallee taate ilma Oromoo irratti yakka tokko erga dalage haadha manaatii miti ilma Oromoo tokko irratti karaa maletti safuu fi dabaa shiraa wanti raawwatame tokko waan qalbii nama cabsee hedduu nama gaddisiisuudha kun. Arrammoo lubbuudhaan jirra fuul miidiyaa gubbaa dhufnee waan barbaanne haasa'uu dandeenya. Garuu akkas miti dubbiin. Dubbii akka barbaachisa beektu haqni kun ammoo tokko biyyoodhaan dhabamuu hin qabu. Eega lubbuudhaan dhabamee biyyoodhaan dhabamuu hin qabu. Haqa biyyoo itti uffisanii irra tankaarfachuu jechuun abbaa dhoksuu, abbaa ukkaamsuu, dagachiisuu akka waan hin jirree godhuudha. Mee jiddumatti kanneen onlaayinii kana keessallee jirtan lakkoofsa isaatis isinii himuu dandeenya. Mee lakkoofsa keessan kan biyya kana furtuu yookaan bantuu kan itti argamnu ammaaf bakki keessa jirru biyya Yaman magaalaa Adan qarqara galaanaa eeriyaa bakka Koormaakser jedhamutti argamna. Teessoon keenya magaalaa Adan ta'ee ammaaf
abbaan gama fuul miidiyaatiin lakkoofsa bilbilaa kaleessa isin maxxansinee ture arrallee tamsaasa kallattiitiin namoonni footoo yookaan suura abbaa argitanii kiluwaadhaan wal bira jiru kan kaleessa argitan sun isuma kanaadha tamsaasa kallattii viidiyoo irratti illee kan argaa jirtanii isa biraa miti waan hin mallee miti waan maluudha dhugaa jirtuudha dhugaan jirree miti. Mee gamanumaan lakkoofsa keessan deddeebi'ee namoonni waan kanarratti kanneen hin dhageenyellee kanneen dhaganii bakka garaagaraa teessanii kan daawwataa jirtan miidiyaalee adda addaatti kan hordofaa jirtan kun abbaan isaa dhaamsota adda addaa isinii qaba ergaa inboxiis ta'ee bilbila harkarraatiin abbaa qunnamtanii rakkoo abbaa furuudhaaf mee lakkoofsa keessan itti fuufa. Torba torba sagaltam soddomii takka afurtamii takka xumurri isaadha jahaa jechuudha. Bilbilli kun mee irra deebi'a namoota kanaaf akka galuutti irra deebi'ama. Kun kana ta'etu hedduu isinii maxxansuu dandeenya kanatti waan dhaabbatu obboleeyyan kiyya kun hedduu waan nama gaddisiisu hedduu waan nama ajaa'ibsiisu bilbilichi isaanii torba torba sagaltama soddomii tokko afurtamii takka jaha torba torba sagaltama soddomii takka afurtamii takka jaha bilbilli kun ammoo biyya Yamanii bantuu isaa ni beektan jedheen amanaa pilaasii sagal jaha torba kanaan banamaa pilaasii sagal jaha torba yoo gootanii bantuu bilbila biyya Yamanii teessoon abbaan keessa jiraatu biyya Yaman magaalaa Adan eeriyaan isaa Koormaaksar keessatti argamu. Sababni abbaan bakka kana jiraachuu danda'e duraan jireenyi isaanii magaalaa sanaa ture. Jibbiinsi magaalaa sanaa keessatti kan mul'ate taatee barkum 2021 maarchii ji'a sadaffaa gaaf guyyaa torba mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoo badii tokko maleetti Oromoo 450 ol kan ta'an garee mootummaa shiftaa Huutiitiin boombiin gubatanii sababa san hedduun Oromoodhaa hiriiratti ba'anii hiriira sanarraa cunqurfamanii tumamanii dhiibamanii gama biyya Yaman magaalaa Adan tanaatti darbamuu danda'amni har'a turtii waggaa lamaatiif deemaa jiru bakka kana abbaan namoota waan sanatti hirmaachise keessaa tokko ture har'a mooyyuu waan hin malle yeroo itti as deebu namoonni isa beeku nuti warri bira jiru hedduu waan nama gaddisiisuudha kanneen hin beekne illee baruu dandeessan gaafa Oromoon nama 450 biyya Yaman magaalaa sanaa keessatti ji'a sadaffaa gaaf guyyaa torba mana hidhaa keessatti badii tokko malee lagannaa nyaataa geggeessanii dirqamumaanuu nyaachuu qabdanii yoo nyaata diddan ammoo nu kaffaluu qabdanii maallaqa isinirraa nu barbaachisaa jiranii maallaqa isin qabnu nyaata keessanii isin feenu jennaan carraan isin qabdan du'aaf kaadhimamtaniirtu kan jedhu boombii itti darbatanii waan san lubbuun ilmaan Oromoo 450 biyyuma kana keessa badde gaafa san abbaanis warra sagalee ta'aa ture keessa aduu jalatti kufee ulaa namaa duratti hafee nanguddoodha argaa jirtu guyyaa tokko dadhabee beela'ee dheebodhe jedhee iddoo sanaa otoon deemin quuqama Oromummaa qabuuf dirqama lammummaan namarra jirtu waan sanatti hirmaatee godhee ture. Har'a immoo harkuun harka nyaattii jetti Oromoon. Beekuus dhabdan nuti warri beeknu nuti warri argu isinii ibsuu dandeenya isinis irraa barachuu dandeessan. Har'a taateen kun kaleessa ilmaan Oromoo ilma isaa godhatee ilmaan Oromoo obboleeyyan isaa godhatee kan du'aan harka Arabootaatiin raawwatame sun anfoon kootiin raafuu hin danda'u jedhee isaan sanaaf lallabaa falmaa ture. Maatii isaatti deebi'amee ilmoon isaa harkuma hin taaneen yeroo akka tasaatti lubbuun ilmoo isaadhaa dhabamtu ummata Oromootis gadda guddaatu dhagama. Keessaayyuu abbaan isaa waan kana san jedhee isinii himuu danda'u hin jiru. Hangam ilmoo namaatii miti, ilmoon abbaa qabduu miti, abbaa ilmoo qabuu miti. Oromoonni biraa tarii hiriyoonnummaan tokko yoo isin biraa akkan taanetti harka namaatiin ajjeefame balaa konkolaataatiin du'e dhugaatii bishaaniitiin waan tokko ta'ee addunyaa kanarraa deeme hangam lafeen keessan isin caba hangam isin dallansiisa har'a abbaan aammuun kunoo kaleessa Oromoo asitti 450 duuteef gaddaa ture waan qabuun gargaaraa ture asii iyyaa ture jaarsi kun kaartoona kana gubbaa bure sagalee ilmaan Oromooti jedhee dallanee waan godhu dhabee lubbuu takkitti qabu tana karaa mirga namummaa yookaa'u dhaabbata UNHCR jedhamu kanatti biyya seera qabdu keessatti osoo hin taane biyya isin keessa jirtan keessatti namni akkamitti du'uu danda'a jedhee sagalee kana kaasee namoota nu kakaasaa ture keessaa abbaa aammuun Isaa Adam Mahamadiidha. Har'a immoo obboleettiin teenya
ilmoon isaadha hilwaa yookaan aamuun Isa Adam Muhammad arra sadarkaan isin keessa jirtu sadarkaa biyyoo keessa jirti. Arra immoo sadarkaan abbaan itti jiru kaleessa gaddisiisaa namaaf ture. Arra immoo iyyuu gaddaa mataa isaatti galee jira. Gaddatu itti dhufe. Gadda keessa jira. Hamileen taaneen cabee jira. Kaleessa Oromoodhaaf booyaa ture. Arra immoo ufiifuu booyaa ture. Akkuma inni kaleessa nuu booyaa ture nuti arra immoo isaa booyuuf dirqama. Nuti arra immoo isaa iyyuuf dirqama. Isaaf osoo hin taane dhugaadhaaf. Kaleessa inni gaafa waan kana iyyu ofii isaatiif osoo hin taane ilmaan Oromoo kaafanillee deebi'anii akka kanatti hin deebineef, akka hin gubanneef, akka hin duuneef tasa ilmaan Oromoo lubbuun baduun qabdu yoo baddellee taate Oromoon addunyaa irra jirtan akka dhagahuuf wanni kun taasifame. Arra immoo dirqama obboleettii teenya hilwaa yookaan aamuun Isaa Adam Muhammad nu biratti obboleettii teenya abbaa isii biratti ilmoo isaati. Intalti tun intala Oromooti. Badiin fedhame dalagamee yakki fedhame hojjetamee yakki intala Oromoo takka sirna albeetiin waan fedheen haa ta'u haa hudhamu haa qaqqalamu akka fedhetti ajjeesuu mirgi isaa eeyyamame kan mataa isaatii fi kan warra isii tana akka addunyaa tanarra dhabamtu taasiseefuu shira xaxxootaatiin malee eenyullee ta'ee eenyummaan illee sadarkaa kanatti ilmoo isaa kan jaallatuu fi saboonni ilma isaa sadarkaa kanatti ilaallatu tokkollee hin jiru. Kun gaddarraa gaddan taaneetu nutti dhufe. Gaddarraa gaddan taaneen nutti mul'ate. Kaleessa viidiyoon tokko kan isinii dhiyaate keessatti miira gaddaatiin kan liqinfame ture. An viidiyoo isinii maxxansuu hin dandeenye. Hedduu isaadhaa biyya kanatti amma sa'aatiin kun guyyaadha. Biyyoota Eeshiyaa keessa jirra. Gama halkaniitti ammoo namoonni hedduun dalagaa waan hin qaban ta'eef hedduu laayinii seenanii fayyadamu. Amma sadarkaa kana keessatti hojiidha jiru. Hedduun isaadha amma shabakaan hedduu ni deemsisa jennee waan kana goone. Silaa kaleessa isin qaqqabsiisna ture. Isa kanallee gochuu hin dandeenye. Ammaaf ummanni Oromoo abbaa kaleessa Oromoo biyya kanatti duuteef Oromoo biyya tana keessatti rakkoo keessa jirtuudhaaf qooda bayate. Hirmaataa ture arra immoo dabareen dhufee isa gahee jira itti hirmaadha sagalee ta'aa fi abbaa isii tana gargaara nama guddaadha biyya sanan jiru warri biyya sana keessa jirtan akka Oromootti isinitti dhaammate akka Oromootti isinitti hime akka Oromootti isinitti kennate akka Oromootti akka biyyatti deebistan akka Oromootti akka ulaagaa barbaachisu kamuu isaan wajjin xumuruu dandeessan akka Oromootti akka dhimma obboleettii teessanii bakka buutanii waan kana goolabuu dandeessan isinitti dhaammate waan biraa miti. Hilwaan abbaa qabdi. Queen ammoo moggaasa maqaa fuul miidiyaati. Namni miidiyaa irratti waan barbaade moggaafata. Kanaafuu maqaan isii isa dhugaadha. Maqaan Hilwaa kun akkaataa biyya Itoophiyaa keessaa itti baafamteen biyya sana dhaquu dandeesseen maqaan isii kan dhugaadha. Aamuun Isee Adam Muhammad. Dhaloonni isaanii baa Oromiyaa Dadar ganda muummichaatti warra dhalatanidha. Isiin ammoo hundee daraaraa hidda ganamaa Dadarii ganda muummichaa irraa itan biqilteedha. Namoonni Oromoo biyyoota adda addaa keessa jirtan hidhata kana kan beektanis kanneen firooma waliin qabdanis kan biyya Awurooppaa, Ameerikaa, Kanaadaa, Jaarmaan, Awustiraaliyaa, Maalii biyyoota hunda keessa jirtan kanneen akka UK keessa jirtan namoonni kunniin hedduun keessan waan kana hubattanii ordoftanii dhugaa jirtu baasuutu isinirra jiraata yaa Oromootiyya. Hedduu gara sabaatti cinqadhaa. Hedduu gara diinagdee tanarraa akka of qusatan namoota waan gara diinagdeetti waan kana naannessuuf fiigaa jiru argaa jirra. Kun yeroo kamuu nurraan eeggamu, nurraa ta'uun qabu, nurraa ta'uun danda'u, guddachuudha qabna. Kun diinaa miti. Kun har'a ilmoo teessan, obboleettii teessan, dhiiga keessan, shanyii keessan kanarra dhiigni siidhaa tasa dhangala'e. Baatii muraasa booda biyya Jaarmaan dhaquu dandeesse. Baatii muraasa booda har'a immoo warra sadarkaa reefkaa keessatti laakkaamte. Kun hamilee akkamtu isinitti dhagama. Mee sagalee kana abbaa isiidhaa kan mul'atu kana bira yaada isaatis kan dubbate kanaadha. Yaadichi isaatis jiraa isii erga dhabe du'aan isiidhaa biyya kiyyatti akka naa deebi'u isiniin jedhe akka walii qooddan akka sheer gootan akka wal dhaqqabsiiftan isin gaafanna waan biraatii miti kanumaan akka nu gargaartanidha. Keessaayyuu qoodii kana keessatti namoonni dhimmi ilaallatu kanneen koomunitii adda addaa keessa jiraatan waan kana ordoftanii dhifoomsuuf yookaan dhugaa dirree baasuudhaaf kunooti abbaan isii Isaa Adam Muhammad bilbila isaatis isinii himne
gama barruutiinis isinii maxxansina irra deebine abbicha wajji dubbattu abbichi ammoo iyyuu jiraa erga dhabe du'aa isii akka gama biyyaatti deebuu barbaadaa jira na booddeetti akkan awwaalamne jedhe na booddeetti jiraa kiyya dhabee du'aa kiyya dhabuun qabu isiniin jedhe na booddeetti intalti xiyyatuun harka alagaatiin akka nyaatamne isiniin jedhe nyaatamuu lubbuudhaa dhabde jirtuun isii duutuun isii kun akka isin harkaan nyaatamne isiniin jedhe harka alagaatiin alagaan waan kana ukkaamsuuf dhoksuuf dabsuuf hiixataa jiru hamuummachaa jiru dhoksuudha barbaadu abbaan ammoo waan kana hubatee jira isinis hubadhaa isinis argaa bakti ormaanni kun ilma namaatii miti rabbirraayi akkaataa isiin itti argamte gama isaatiinis gama isiitiinis waan jiru isinii himee ture erga turtii wal dhibdee yookaan adda bahiinsi haadha Hiluwaatiin itti geggeeffame turtii waggaa 20 lakkoofsiisee jira jibbiinsi haati Hiluwaa abbaa Hiluwaatiif qabdu nam waggaa 20 adda fagaatee miti guyyaa 20tti namni sadarkaa akkamitti akka wallaalu ni beektu kanaaf abbaa kana dhageessisuun fedhan abbatti himuun fedhan akka abbaan waan kana dubbatuun fedhan akka abbaan waan kana godhuun fedhan akka abbaan gonkumayyuu fuul miidiyaatti dhiyaatuun barbaadan sababni isaa daa'oo erga jirtuun isii dhabame du'aa isiidha gatii tokko yookaan akka nama gumaa fudhatuuf hiixataa jiru fakkaata yaa Oromoo otoo isinitti iyyinu haa nyaatamtu malee otoo isinitti himnu haa dhabamtu malee otoo isinitti himtu haa godhan malee nuti isinitti himaa jirra kan isinitti himaa jirru jiraan dhabamee du'aanis ammallee abbaa dhoksanii abbaa awwaalanii akkuma gaafa isii lubbuudhaan jirtu isa boodatti dhoksanii nikaa godhanii gurguratanii isa booddeetti intalti tun gurguramte heeruma osoo hin taane kaadhimamuu osoo hin taane ajjeechaa lubbuu gurguramte kun heerumaa miti kun heerumsiisaa miti kun bultii ijaaruu miti kan abbaa boodatti ta'e kan abbaa booda godhame gochi kun ka deemeef gochi kun ka itti fuufeef kan abbaa boodatti raawwatameef gurgurtaan kun qircaana lubbuu foon isii ciccirsiisanii addunyaa kanarraa akka isiin goolabamtu godhuudha malee kuni heerumsiisa bultii ijaaranii jireenyaaf akka geggeeffattu godhuudhaan agarsiisu kuni miti Oromoo otoo ta'e har'a abbaan isiidhaa kana heerumsiisa eega feete abbaatu ni kana nama godha abbaan hin duune gaafa abbaan du'eeyyuu yoo obboleessa qabaatte obboleessatti yoo obboleessa dhabde adeeratti kanaan alatti raawwatame otoo abbaan lubbuun jiru otoo adeerri jiru otoo firri meeqa jiru isa booddeetti gurgurtaan kun raawwatame isiin kun ammoo kan gurguramte nama du'eedha nama du'aaf gurguramteedha akka duutuuf ammoo kaadhimamte akka duutuuf ammoo gurguramte heerumsiisa miti jireenya ijaaruu miti bultii geggeessuu miti baatii 4-5 keessatti taatee lubbuu isii addunyaa kanarra boqachiisuudha kan dhufe isa kanaadha arrallee warri waan kana gochaa jiru abbaa keessoodhaan waan adda addaatiin cinquu jiru dararuu jiru akkan dubbanne akkan dhiyaanne akkan himne barbaadu isa kana jechuun taateen kun addunyaatti maanu salphiftaa jechaanii jiru Oromoon addunyaa kanarra jirtan keessaayyuu Oromoon biyya sana keessa jirtan firaa fi firiidhaan hin barbaachisu dhugaadha dhugaa jirtuuf haqa jirtuuf qabsaa dhugaa jirtuuf qabsaa muca yoo waan feete yoo balleessite badii feete yoo dalagde du'aadhi fi kaadhimamuun qabdu du'aaf kaadhimamuun qabdu yakka isiin dalagde badii isiin dalagde fuul miidiyaa gubbaa fidanii bakka akkasii dhaqxe waan akkasii dalagde jettanii warri dallaala booddee walitti nama dhooftanii sheexaanaatu kana godhe jechaa jirtu lakki sheexaana nagarree nuti sheexaanni matama keessan kan isii Hiluwaa yookaan aammuun Isaa Aadam Muhammad akka duutu hawwitan godhantu goosiftan waan biraan qabu hin jiru wanni biraa walitti naqxamee kaate seexanaadhaa miti isinumaatu namni bareedaan tokko maa nama jibbisiisa namni bareedaan tokko amalli badaan maa kennamaaf namni bareedaan tokko du'aaf maa kaadhimama namni bareedaan tokko hammeenyatti maa darbama akkuma kaleessa galgala yeroo suuricha kana isinii maxxansu isinii fidaara viidiyoon isiniin jedhe sana keessatti silaa sa'aatii sana ture viidiyoon daqiiqaa 8 dheerate deemuu dide konnekshiiniin baay'ee dadhabaadha aplood gochuu dadhabeen dhiise suuricha san qofatu deeme suura san gartan yaa naa ta'u suuricha sanaa fi arra abbaan isin na biratti argaa jirtan kun kan biraati waccuun isisuma kanaadha inni isisuma kanaadha abbaan isii kanaadha kanaan alatti kan biraan jiru warri maa akkan awwaalamtu akka akkas taatu callisi hin dubbatin siifuu dhiifne maal godhi akkas godhi warri jedhaniin biyyoota garagaraa keessaa kanneen akka Suudi Arabiyaa Masri biyyoota adda addaa keessaa ilma isaatiif ilma Taajuu Shurrubbeetiif fuul miidiyaa kana gubbatti Oromoo nu hiraarsaa jirtan arra eega
gadaa taajuu shurrubbee Oromoo ta'e Hilwaa yookaan Aamuun Isaa Adam Mahamad Tigreedha. Amaara du'aan isiin dubbatam haqni isiin baafam maaliif akka duuteen barru duuti isii sun erga taate biyyatti akka deebitu hayyaman qabu abbaan hin gaafatam waan deebisu waan dubbatu ilmoo inni taajuu shurrubbeedha gadaa akka haadha isaatiin wal argu yookaan akka gama haadhaatti deebu jettanii as gubbaadha azaanaa jirtu. Yeroo hedduu gaafa du'an caalaa Oromoon gaafa jiran caalaa gaafa du'e nama faarsaa jiru. Garuu dhugaadha. Namoonni hedduun har'a immoo inumaayyuu gaafa du'an nama faarsuu sanarraa gaafa du'an harma nama aarsuutti jijjiirtanii jirtu. Jaan waan ajaa'iba sitti ta'u ilmoo namaa ta'a abbaa qabdu. Ta'a abbaan hin heerumsiifne yookaan isii tana nikaan goone quban qabne isa booddetti maqaa Hilwaa jedhamu jijjiiramtee biyya jaarmaan dhayxee du'aan isii ammooyyuu Hilwaa quen taatee as baate abbaan isiidha. Isiin Aamuun Isaa Adam Muhammad kan jedhamtu kunoo abbaan isii kanaadha. Garuu ammoo maqichi fuul badii kijibaa fuul miidiyaa kana gubbatti sanbata deemaa ture. Dubbiin kun ni jajjabaataa dhufe. Oromoonni hedduu warri quuqama qamantu waan kana jajjabeesse. Waan santu abbaa kana as baatisiisuu danda'e. Abbaan ammoo gadda kana keessa liqinfame. Hedduu dubbii akka dubbachuu hin dandeenyes miira isaanii irraa mul'atu. Ummanni Oromoo du'aa namaa kanarratti qoosuu dhiichisuu abshaala uf gootanii warri gariin abshaalota jira laal abshaala akkamii aktivistii maallaqaa jira warra fuul miidiyaa dhufee miti warruma bilbila harkaa kanaan gatii maallaqaa daldalachuuf hiixataa jiru argaa jirra. Oromoon gariin onnee irraa quuqamee waan kanaa sifa coofaa jira waliin rakkatee warreen akkasii dubbii tottolfatanii warri waan kanaaf deemtan warri du'aa kana gurgurachuuf hiixachaa jirtan du'aa kana nyaachuuf hiixachaa jirtan maqaa moggaasa badii abbaa isii Isaa Adam Mahamadiif maqaa moggaasa badii gumaa nyaachuuf waan kana godhaa jirtu jettee kan hiixataa jirtu si mataa kee akka ta'e of quba qabaadhu. Gumaa kana nyaachuuf akka abbaan hin dubbanne kan si hawwisiise kan si jibbisiise kan si gubu kan si aarsu kan si dallansiisu hattummaa keessan abbaa waan si jalaa saaxiluuf wanti biraa kan si macheessaa jiru hin jiru. Abbaan ilmoo isaa irraa yoomuu hafuu hin danda'u. Oromoon itti hirmaatu haadhiisu fedhiin abbaan qabu jiraa ilmootiyyaa dhabee du'aa ilmootiyyaa dhabuun qabu isiniin jedhe. Lakkoofsi bilbilaatis kanuma argartan sana ammas kanuma deebinee isinii himne kana isiniif deebisna isiniif maxxansina isiniif kennina isiniif goona kanuma kunoo abbaan isaatiis kana abbaan isiitiis kana Hilwaadhaaf rabbi rahmataa godhu rabbi ziyaaraa ramu abbaa isiitiif illee rabbi sabriyaa kennu aali isillee rabbi naa sabbarsiisu kun taatee ilmaan Oromoo irraa waa barachuu qaban taatee ilmaan Oromoo irraa itti yaadachuu qaban taatee ilmaan Oromoo irraa barnootaaf nama kaayuu qaban dhugaan ilma Oromoo takka awwaalamuu hin qabdu dhugaan intala Oromoo takka dhabamuu hin qabdu akkatti himamaa jirutti waan biraattu isaan jidduu jira. Wanti jiru ammoo garaagarummaa sanyii osoo hin taane hidhannoo sanyiidhaallee akka qabu abbaan ragaa isinii bahee jira gama haadhaatiin akka durbii natti fakkaata. Gama haadhaa isaaniitiin walitti ilma eessuma isaanii akka ta'e isinii ragaa bahee jira. Meen alagaan ilmi eessumaa tokko intala tana yoo nyaatu yoo ajjeesu obboleettiin gamni haadha Hilwaa waan kana abbaa isii Isaa Adam Mahamad dhoksuuf ukkaamsuuf yeroo isiin hiixattu fira ilmoo isaa sana firoonfattee osoo hin taane ilma lubbuudhaan hafe taajuu shurrubbee nama jedhamu sana caalchifatte. Maaliif hidhannoo sanyii isii waan ta'eef jettee goote. Inni ammoo Isaa Adam Mahamadis dhiiga kooti Aamuun jedhee barbaadatu jira. Isii jirtuudha dhabee duutuu dhabuun qabu. Duutuu isii kana haa awwaalatu. Biyya isiitti haa galchaniif akka biyyatti deebitu gaafate. Isheen nama lubbuudhaan jiru osoo hin filatin kan lubbuudhaan hafe kan mana hidhaa jiru sun dhiifama godhuufii fedhan waa Oromoo. Yaa Oromoo quba qabaadhu. Dhiifama godhuufii fedhan. Dhiifama gochuufii barbaadu. Waa irraa nyaachuu fedhan. Maallaqa xiqqoo fudhataniit mucayyoo awwaalaniit isaa dhiifama gooneerraa an haadhaa an obboleetti an abbaadhaa an maalii jedhamee deemaa jira abbaa dhugaadhaa boodatti. Abbaa dhugaa duubatti wanni kun ta'uuf deemaa jira. Hiixachaa jira. Boru ammoo wal nun gaabbisiisu. Arra walii boonna wal nu shakkisiisu.
boru ammoo gaafii nutti hin ta'u otoo wanni kun hin ta'in ammoo amma walii boonya amma walitti manna wanti kun gama itti deemaa jirutti ulaagaa lama qabatee deemaa jira warra achi keessa jiru keessa Ameerikaa irraa akka fira isiitti namoonni gama reefka isii kana yookaan bakka hilwaan jirtu biyya Jaarmaanitti imalaarullee jiraachuu himamaa jira dhiifama wanti kun gamatti deemuun isaa kun abbaa haqaa jiru abbaa dhoksu jiru abbaa ganuu jiru abbaa halutti jiru abbaa wallaalutti jiru biyya Ameerikaa irraa kaamee gama kana yeroo dhufu kan dhufamuuf dhugaa intala tanaa baasuufi miti dhugaa intala tanaa galchuufi miti mucayyoo tana awwaaluudhaaf taajuu shurrubbeedhaa dhiifama godhanii ofii isaaniitii baasuuf deeman arrallee isii albeedhaan cicciramtee lubbuu dhabde intala Oromoo Ammuun Isaa Aadam Mahammad tan jedhamtu biyya Jaarmaan keessatti harka weellisaa taajuu shurrubbeetiin addunyaa kanarraa lubbuun isii godaante gama boodaatti ammoo Oromoo dhiifamaan achi keessaa bahee fuulduree keetti mul'achuu deema. Kun kataamaa jiru ammoo Isaa Aadam Mahammad boodatti Isaa Aadam Mahammad duubatti isaan duubatti godhamaa jira isaan addatti godhamaa jira isa booddeetti raawwatamaa jira kan barbaadamaa jiru akkan dubbanne akkan himne akkan mul'anne siifuu dhiifne maalli isaniif gumaanaa kaffalaa isiniin jechaan jiru maallaqa naa ergaa isiniin jechaan jiru intala tiyya na boodatti gurguratan kun heerumsiisa miti du'aaf gurguramte duutee jirti na boodatti duute du'aa isii sanarraa miti kan barbaadaa jiru har'a biyyuma katti foon takkaallee haa taatu qircaana qincaaramtee badde sana keessa biyyoo biyyattii abbaa kiyyaa Oromiyaatti akkanaaf awwaalamtu